Barakina dhuge hospitaala Kan ciisaa ladda jira. isaati. Barakina akkamitti dhuga seetu? Kottu ilaalin. Roozaan silaa guyyaa har'aa kana nama jiruu miti jechuudha. Silaa marti kennayyuu gadda guddaa keessa jira jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin rabbii kiyya galanni haa ga'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jira jirtu maganoo jiraattanii nutillee jira alhamdulillah rabbil alamin. Warroota amantii biraallee ashama harkamuun isinin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa maganoo jiraattanii nutillee jira alhamdulillah galata rabbii keenyaa as geenyee jira. Kana booda illee isuma qabnaa jechuudha. Akkam nu jirtan meesin nagaa qabdanii tisirra kinoo deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Har'a sa'aadhaan maal qabattee dhuftee maaliif nu deebite laataa jettanii nu eegaa jirtanii jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi waa'ee dhimma Sa'iidootii fi dhimma Roozaa sanirratti jechuudha. Waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Namoonni baay'een komantii jalattis waan hin taane naan jechaa jirtanii jechuudha. Homaa rakkoo hin qabu waan feetan jira jazaa keessa rabbisanii haa deebi'u. Ani garuu nama akkasiitillee miti nama waan akkasiisanillee yaaduu miti jechuudha. Kanaafuyyuu maal isiniin jechuu barbaade waan kanarra qabadhee dhufe miidiyaa kanarra waan deemaa jiru argitanii jirtanii jechuudha. Waa'ee dhimma Roozaatii fi dhimma Sa'iidoo jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi garuu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbii kiyya galanni haa ga'u. Wallahi lazim wanti Roozaan Sa'iidoof jettee taate Sa'iidoonis Roozaaf jedhee ta'ee jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gaddisiisu baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Duraan dubbii tana gaafa viidiyoo kiyya irratti argitanii jirtanii jechuudha. Yuutuubii kiyya irra poosti godhee ture viidiyoo kiyya argitanii jirtanii. Roozaa gaafadhee ture jechuudha. Roozaa wanti kanaa kun maal inni jedhee dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha. Yeroo duraa dhugaa natti hin fakkaanne gaafii gaafadhe sanillee akkuma qalbiitti gaafadhe jechuudha. Isinillee naa deebistee turte dhaasiin dhugamaaf taati jechuudha. Garuu dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha. Dhugaa natti hin fakkaanne boodammootuyyu gadi fageenyaan gizee laalee Roozaa kanallee kaameraa boodattillee haasoysiisee Roozaa wanti itti jirtu kun dhugaadha moo sila soba jirta moo akkamiin jedhee kaameraa boodatti sisii gatteessisee haasoysiisee gizee jedhu. Saada bar dhugamaa ani dhugamaan Sa'iidoo ni jaaladha innis na jaalata garuu mootu Sumayyaa kana ni jaaladha ni kabaja isinillee na jaalatti na kabajji garuu akka godhu wallaaleetiin jira mee kan godhaa jettee natti mari'attee jechuudha. Jaalatti maali jedhan sana jaalatti falagooyitaati moo maali jedhanii jaalatti kennaadha abbaa beekuuf jechuudha. Jaalatti kennaadha. Nama mara hin jaalatanii garuu immoo nama jaalatan saniif irraa hafuus hin danda'anii lubbuu ofii ni baasanii jechuudha nama jaalatan saniif. Kanaafuu iyyuu akkam godha jettee natti mari'attee turte jechuudha. Hayyee kaa erga wal jaalattan isa mariisisee waan inni jedhuun karaa halaalaatiin ni kaa wal godhadhaa walitti dabalamaa jedheeni wal gorsuu turre anillee isii gorsuu turre isinillee na gorsuu turte bakka natti mari'attee jechuudha. Yeroo duraa dhugaa natti hin fakkaanne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani Roozaa jechuudha hedduu takkan jaaladha hedduu takkan kabajaa. Qalbiin isii takkara namarra cabdee jirti akka qalbiin tante kana booda sin cabne jedhee gorsuu ture jechuudha. Hin dogongorinii namni waan hin taane keessa si naqeetinii akkasiin dogongorsitni Roozaa dogongora kana booda akka hin dogongore jedhee ni gorsuu ture jechuudha. Hayyee naan jettee siinillee kanaafuyyuu amma mee Sa'iidoo kanan akka wal goona gizee isin naan jettu bakka wal jaalattan rakkoo hin qabu wal fuudhaa jedhee nani wal mari'adhaatiniin gara ta'uun karaa seeraa karaa jechuun karaa rabbiin keenya itti jaalatuun ni kaa wal godhadhaa waliin jiraadhaa jedheeni. Ishee naan jette kanuma Roozaa maal gootee kophaa dhuftee jechuun keessaniin oolu kunis gaafii isinitti ni ta'a jechuudha. Akka gaafii isinitti ta'us abdiin qaba. Roozaanis numa jirti alhamdulillah rabbil alamin ni jirti. Rabbiin lubbuu isii baasee jira. Isiniif hima waa'ee dhimma Roozaalee jechuudha. Dura waa'ee dhimma isiitiif Sa'iidoo kana jalaatu muraa jechuudha. Akkuma natti mari'atti isin jiru natti mari'atti bakka kakkaras rabbiin jaalatuun nikaa wal godhadhaa wal fuudhaa jedheeni meeshii Sumayyaa tanuu akkam godhaa Sumayyaan tuni asi jaaladhaa naafati hiriyaa takka turre si jaaladhaa Roozaa akkamiin waan akkanaa irratti dalageette viidiyoo argitanii turtanii jechuudha. Viidiyoo sanillee guyyaa jarri waraabduu quba hin qabu natti hin himne jechuudha. Roozaanii osoo natti hin himin deemtee Sumayyaan haasofsiisteellee argitanii jirtanii. Sumayyaan akkam akka gootee shawwaddee isa achitti dhiistee biraa deemtee siistamaan suuqii dhaqee waan akkanaa naaf teetteen shawwaddee akka biraa deemtee waan mara yoo argitanii jirtanii jechuudha. Wanta keessa deemee haasawuun jiru hordoftoota keenya. Akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani
guyyaan har'aatii fi guyyaan kaleessaa anaaf guyyaa jechuun guyyaa addaa bakka hin jiraame guyyaa nama akka waan nama keessaa bahee kophaatti jiraataa jiru wayina fakkaate jireenya kophaatti yaa waan jiraataa jiru wayina itti fakkaate jechuudha. Maaliif yoo kanaan jettan taate hordoftoota kiyyaa Beezaa fi Roozaan wal arganii turanii Beezaa dhaqee deebi'aa naan jette Roozaanii maaliif si bilbiltee maal jechuun maal siin jechuu fi hin deemin gara takka hin deemin Roozaa jedheen haara natti bilbiltee jirti nagoma na bilbiluun ooltu mee waa waliin mari'anna naan jette kootu naan jette isii bira dhaqee deebi'aa naan jette Roozaa hin deeminii jedheen ishee baqaan deemu naan jettee ani isiin deemnetti beekan shaaworii seenee giseen shaaworii seenee gabbahu deemtee jirti isin irratti walee gisee kana Beezaa bira jira hin dhufa naan jette akkasi Beezaa bira deemtee jechuudha. Beezaan akkuma viidiyoo irratti argitanii jirtanii jechuudha. Waan isin jetteen sangamta akka isin rifachiiste sangamta akka Roozaan gaggabdee yeroo san lafa dhooytes viidiyoo irratti argitanii jirtanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa Beezaadhaan wal arganii gisee deebi'anii bakka hin dhufaa ani sitti dhufuu jedheen bakka isin jirtu sanitti achi dhaquu deeman bakka jala jiran sanitti bira dhaquu deema itti bilbilee isin jirtanii dhufa Roozaan naaniin bakka dhufaa jiran dhufinnaan jettee jechuudha. Hayyee jedhii taayetumaan isii eegaa jiraanii tanamtani jirtu taayetumaan tiktookii ilaalaa jira jechuudha. Silkii kiyya keessatti tiktookii ilaalaa jira gisee dhuftuu aaraa deemti Roozaan tuni aaraa deemti booyaa deemti Roozaa maal taate natti dubbatiin naan jette maal taate isin waa isin jedhamu isin walloltu maal taate natti dubbatiin naan jette hayyee bakka jedheeniitumaan ammallee shintimeetii seenaa gisaan shintimeetii gabbaa'uu jechuudha. Kiniinii waan mana keessa jiranillee kiniinii fayyadamaa jiranii beekanii qoricha fudhataa jira jechuudha. Kan adaamaa keessa taa'aa jiruuf qoricha fayyadamaa jira. Qoricha waan an fayyadamaa jiru san guutuu walaa kiniinii walaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkaataa isin taate maraa isinitti agarsiisa. Miidhaan kanneen argitanii miidhaan kanneen anaan fayyadamaa jira jechuudha. Kunniin kan itti irraa hafe waan xiqqii miti kun lafa kana ciisaa isinitti agarsiisa hordoftoota kiyyaa. Roozaan kiniinii kana guutuu bakka takkatti nyaattee giseen shintimeetii keessaa gadi bahu lafa dhooytee gaggabdee jirti. Moomicha afaanii funyaanii yaa'ee jira gaggabdee jirti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani guyyaan kaleessaa bakka hin jiraami guyyaa addaati jechuudha. Anaaf Roozaa dhabee oolee ani Roozaa Oromoo hunda osoo hin taane kophaatii mataa kiyyaan dhabeeti jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu gabaabsatee jira jechuudha. Jarjaraan Sa'iidootti bilbilee Sa'iidoon silkiin irraa hin kaasu innis mana yaalaa jira jechuudha. Oosheetti bilbilee Oosheen irraa hin kaasu jarjaraan gabbu'ee bajaajii kontiraata qabadhee jarjaraan mana yaalaa geessee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin dandama ta'ee homaa hin taane osoo gadi hin taane ol deebiste osoo ol deebisuu baattee garatti gadi tare jechuudha. Roozaan silaa guyyaa har'aa kana nama jiruu miti jechuudha. Silaa numarti kennayyuu gadda guddaa keessa jira jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin rabbii kiyya galanni haa ga'u. Roozaa waa mara kiyya jiruu kiyya bakka hiriyaa xiyya haadha xiyya abbaa kiyya waa mara isii godhadhe waa mara itti obsee waliin akka rabbii walitti nu fide jechuudha. Waliin jiraataa jirra jechuudha. Waa mara itti obsee jechuudha. Hiriyaa tiyyas obboleettii tiyyas haadha tiyyas waa mara isii godhadhe jechuudha. Akkasiiti hordoftoota kiyya maraafuyyuu rabbiin nu gabaabsatee alhamdulillah rabbil alamin kuni martiyyuu jechuun namni nama jaalatu garuu Beezaa waan isiin jetteen hin beeku. Ani akkasitti illee viidiyoo san keessa deemee baay'ee hin dhageeffanne jechuudha. Waan Roozaan jette hin beeku. Jechuun isin nama kana marayyuu jechuudha. Sa'iidoos ni jaalatti. Sa'iidoonis sababa kan ta'e kana tahee jetteen waan isin jetteen ani wanta irraa akkasitti beeku hin jiru jechuudha. Wanta gamanatti hin dubbanne. Kuni marti isii mudatee jechuudha. Roozaan ammallee Roozaan jechuudha jireenya isii keessatti ni jarjarti. Ni jarjarti daftee aartii akkuma aartuunitti garuu garaa keessatti illee waan qabattu garaan isii keessi qulqulluudha jechuudha. Haguma yeroo saniitiif aartu malee garaan isii keessi qulqulluudha. Waan tokko osoo hubatiin waan tokko osoo addaan hin baafatin osoo lubbuun isiillee kafaatu taate osoo lubbuu ofiillee kabaaftu taate lubbuun isii baatee jirti jechuudha. Kuni martinuu sababa eenyuti yaa hordoftoota. Wallahi isin haasa'uu dadhabee isin sida bakka garaan kiyya kun sammuun jechuun bakka jismii kiyya kun akka wayina godhataa jechuudha. Akka yeroo isin akkas taatee irraa jismii kiyya kun bakka akka dana godhataa haasa'uu isin danda'u jechuudha. Kuni martiyyuu sababa eenyuti yoo kan jettan taate kuni martuu sababa Beezaati. Sababni isiin itti Roozaan akkana taate sababa Beezaati jechuudha. Osoo hara lubbuun Roozaa ka waan takkallee taatu taate Beezaa malee nam takkallee namni nuti wallahi hin jiru jechuudha. Ammallee Beezaan akkanatti jechuun nama akkanatti
نجلا بومتي نجلا هم بعض هرس بروس نجلا هم بعض جتودا بيزاني سولو بروزا كمان تكلي تاتو هاتي سبب إسي وان تاتي جتودا وردفو تكي أسيني عاصم تتبيت دين زراني وقارن بيدبتودا هذه روزا متي أنو متى كي يوانا كان أزبي إسني دوبا نتي فكاني كذي روزا كسات سن أرجع جتودا بكاني روزا نتي حتى وقولوا نمني ولا رجرا ولا رجع بجتاف إسي زبون إيه كسي تدفع من على جيسي مرسول سنتا مثلا تدفع من على كسي جيسو بعد بتاعه نبورو زارة ترتي جرتي جتودا هو دوسو تكيا سما يعني لا جتودا جرتي سيدو وأكنا ما روزا جالتو روزا هرياتيا منا وانا كسي اتحاسويته هنا فتوكا نسي قنا جرا مالي وان براتي بتي تنافتيتي أنا جرو سيدو في روزا إن شاء الله ما فايته جت روزا اللي يورو كباب في ست إن شاء الله أساسني بأسني تنين فيديو فوجيني سني دلائل نتاجة جولا إن شاء الله ما هاجوي جولا الحمد لله هنا فتوكا نقولا ولا سمية ولا بيزا هنا فكنا نقولا جولا جرا لشو أنجرو روزا في سيدون إن شاء الله يورو كباب في ست سرقة جايبا قولا تاني iskuula keessan duratti sargii ajaa'ibaa godhatanii asbaanis abdii qabaa jechuudha. Anaaf gammachuu kiyya Sa'iidoo fi Roozaa yoo wal fuudhan anaaf gammachuu kiyya jechuudha. Maaliif akkasiin gammaddee jiraattu fedha jireenya isii keessatti akkasiin gammaddee jiraattu fedha hamtuu isii hin fedhu jechuudha. Harallee burullee hamtuu isii hin fedhu jechuudha. Kanaafuyyuu jaratti hinaaf akkana godha malee waan biraatiif miti jechuudha. Walaa Sumayyaa walaa Beezaa hinaafaniiti. Roozaa Sumayyaanillee Roozaa jaalatteetii miti. Hinaafteetii hinaaf akkanisii godha jaalattuu jibbituu. روزا في سيدو والفود ديمني فيتو جالدو فيتو جبي فيتو أكا فيتي تهي جتودا سيدو في روزا إن شاء الله يروق بابا في ستة كسرقين أسبان حاجة جتودا روزا نلي سيدوني جالتي سيدوني لي روزا نلي سيدوني جالتي سيدوني لي روزا نجالتا جالتو جبتو جلما والجالتني يعني روزا يرو درا نتي هي مترتبيتين ورسودا أن سيدوني جالتا سيدو كنا سيدو كنا انتوا إنسان دبتي جتودا أنا كرامة ريو رجعنا تنفك عني جتورا يرو درا غرو موتو أكاسي سيدو جالتو مالك ترجع جتورا أحمر جتورا نمني تكون نما جالتوف لبو في نباسا كجدن سون روزا رتي أرجع جتورا كلام الوجالتو لبو نباسو سيد روزا سبب سيدو تيجي جتورا ما كايسين كرامة رتها جتو سبب سيدو إذا لما سيدو لاني أكبيديو رت أرجعتني تسيدوني barakina dhugee sababa kan keetti barakina dhugee qubilla qubee sitti kaasuudhaaf jilbifadhee qubee kabajaadhaan si kadhadhee qubee san diddeen irraan tarkaanfattee na bira tartee uummanni natti kolfee jira akka binna mana kolfisiifti roozaan jedhee aaree sababa kan keetti barakina dhugee jetteeni roozatti himtee jechuudha. Roozaan Sa'iidoon ilaanaaf jecha akkas ta'e isaanaaf jecha barakina dhugee geenni barakina dhugee isin maal jetteen Sa'iidoon har'a bira hin taru har'a iyyuu du'a har'a iyyuu jiraachuu waan jiraatu natti hin fakkaanne har'a bira iyyuu hin taru jetteeni jechuudha. Aha Sa'iidoon sababa kiyyatti akkas ta'ee meeshaan Sa'iidoo hojjetamee ilaala yoo Sa'iidoon du'anillee hin jiraadhullee yoo hin jiraannellee hin jiraadhu yoo jiraannes oolmaan yoo duunes oolmaan jettee sababa sanitti isinillee akkuma argitanitti kiniinii fi finoosinitti agarsiisaa jechuudha. Suuraa wannan isii jechuudha. Kiniinii waan mana keessa jiru guutuu walitti guurtee nyaattee jechuudha. Sa'iidoo yoo jiraate hin jiraadhu yoo Sa'iidoon hin jiraate jireenya hin jiraadhu hin jiru jettee jechuudha sababa. Kuni martuu walumaa galatti sababa beezaatis ni jechuun barbaadeetii hinaaf akkana godhaa jaalattu jibbituu Roozaa fi Sa'iidoo wal fuudhuu deemanii gubadhuu baltehi sargii ajaa'ibaa kanaan inshaallah rabbi jedhee Sa'iidoonillee xiqqooma dhukkubsate malee barakinni inni dhuge hin jiru jechuudha. Isiin garuu isii waan wahii yaaddee jirti beezaa waan isii yaadde sana irraa hin beeku waan wahii yaaddee jirti jechuudha. Hordoftoota keenyaa Sa'iidoon barakina inni dhugee wayiiyyuu hin jiru xiqqooma dhukkubsadhee xiqqoona dhukkubeetiin mana yaalaa deebiin hin jedhe gisee amma gaafannu jechuudha. Barakinni dhugee wayiitu hin jiru tuni kijibdi jechuudha. Akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa wanti ni har'a qabadhee isinii dhufe kanuma aan haasawni dheena harkaa babbadee jira maaliif rifannoo kana jira jechuudha. Wallahi gammaa onnee tiituun akkana na dhawatti jechuudha. Rifannoota onnee tiitana keessa jira. Kanuma isiniin jechuu dhufee isinitti deddeeresseetiin hin jira inshaallah waan irra geessu maraanuu isin biraan geennaa jechuudha. Hordoftoota keenyaa warroonni natti aartanis warroonni nama hubattanis yoo jiraatanii dhiifama narraa taasisan hin jira maaliif ani roota hedduu kan jaaladha hedduu kan kabajaa akka qalbiin isii cabtuun fedhu akkasiin jaalalaaf gammachuun bakka jiruu ishii kana keessa gammachuun jiraattu barbaada malee akkasii hamtuu ishii hin fedhu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo isinitti dheerate hanga viidiyoo itti walitti deebi'utti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaaladha isin kabajaa danda'annaa tura.